barreeffam dabalatee kitaab qulqulluu fi marawaan adda addaa websaayitii eBay jedhamirratti gurguramaa jiran. Afaanii fi seenaa afaanii qorachuun Yuunivarsiitii Hamburg Germany ka jiru Dr. Hegos Abraha eegi waraani kun eegalee dhimkaan hordofaa jira. Ammaa waan hubatee akkanaan BBC News Day Yeah, I have been assessing that Gadaamonni fi bataskaanawwan hedduu akka reebamaniif mancaan qorachaa turre. Meeshaaleen durii keessa jiran ammoo humnoota mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraatiin yookaan hatamanii yookaan ammoo gubataniiru. Qabeenya hataman keessaa gariin barreeffamoota durii umurii dheeraa qabanii fi gati jabeeyyii ta'anidha. Kun waa'ee aadaa fi seenaa waan ta'eef meeshaaleen hatam kun gati hagamii gurguramaa jira gaaffii jedhu ogeessi kun akkanaan deebise. Giddugaleessaan doolaara mana dhibba keessaan gurguddugaleessaan doolaara barruu durii keessaan garuu doolaara 1,000 oliin barruu dhiyaatu kanarraa kaafee doolaara 1,000 oliin kan dhiyaate kanarraa kaafee kaan doolaara 200-300 gurguraman. Hambaleen aadaa fi seenaa Tigraay fi Itoophiyaaf gati jabeeyyii ta'an kun harkeennu galuu danda'a jettee yaaddaa gaaffii jedhu akkanaan deebise. Hambaaleen kun ummatichaaf gatii guddaa qabu. Walumaa galatti dhimma jireenya hafuuraa fi yaadannoo akkasumas eenyummaa hawaasa Tigraay fi Itoophiyaa akka addaatti ilaalu. Ogeessi afaaniif seenaa kunin eenyutti gabayaa online eBay jedham kanaatti meeshaalee samam kan gurguree hordofaa jirraa jedha. Kan malee gurgurtaan kun akka dhaabbatuuf maaltu hojjetamaa jira akka jedhu akkanaan ibsa. Eessa akka meeshaaleen kunniin dhufan hubannoo waliigalaa ni qabna. Fakkeenyaaf akka qorannaa kiyyaatti qabeenyi hambaaleen 29 ta'an eBay irratti gabaaf maxxanfaman keessaa 14 Aksum qofarraa kan dhufanidha. Kanaafidha kan nuti amma waraana yeroo ammaa kana waliin wal qabatu jechuun shakkaa jirru. Eenyu faatu hatee seeraan ala dabarsa ka jedhu beekuudhaaf sadarkaa kanatti rakkisaadha. Haa ta'u malee ulaan isaan ittiin bahan tokko tokko karaa Sudaan, Keeniyaa fi kaaniinidha. Gareen ta'ee hambaaleen kun gati jabeeyyii ta'uu isaanii waan beekaniif gabaa onlaayinaa akka eBay kanaaf dhiyeessu isaan qunnamuudhaaf yaalii taasifneerra garuu hin deebisan. Haa ta'u malee kun gahee ogeessa tokkoo miti. Dhaabbileen idil addunyaa dhimma kanaaf itti gaafatama qaban akka Interpol, UNESCO akkasumas Blue Shield jedhaman hordofuu qabu. Akka dhuunfaatti osoo hin taane dhaabbileen itti dhiyeenyaan hordofuu qabu. So responsible institutions should approach them. Oduu biraatiin godin Qeelem Wallaggaa aanaa Gidaamitti namoonni ajjeefamanii jumlaan bakka awwaalamuun jedhuun sobaa jedhan. Eejensiin Pirees Itoophiyaa dhiyeen kana aanaa Gidaamitti namoonni 168 ajjeefamuu fi reefi namoota 87 bakka awwaalamuu gabaasee ture. Hoogganaan bulchiinsa fi nageen godin Qeelem Wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoo ammoo oduun tun eessa akka dhufte hin beeknu jedha. Gaafiif deebii hangaan kun Zalaalem Taaddasaa waliin taasisan qulqullina waan hin qabneef akkasitti deebinee isiniif dhiyeessin. Godina Qeelem Wallaggaa aanaa Gidaamitti namoonni ajjeefamanii jumlaan bakka tokkotti awwaalaman oduun jedhu soba. Miidiyaaleen gabaasa kana eessa akka fidan hin beeku. Kan obbo Ibsaan jechuu barbaadanis kana hin turre. Waa'ee aangawoonni ugguramuudha malee. Namoonni ukkaanfaman jiru. Du'uu isaanii garuu hin beeku. Reeffi jumlaan awwaalamee argames hin jiru. Ji'a lamaan dura hooggantoonni siyaasaa fi nageenyaa aanaa Gidaamii lakkoofsaan 50 siqan abaa'oo shaneetiin ukkaanfamanii fudhatamaniiru. Jarri kun ni du'anii fi lubbuun jiraachuu isaanii haga ammaatti hin beeku. Oduun ajjeechaan raawwate saba Amaaraa irratti jedhu sobadha. Reeffi nama ajjeefamee argamee hin jiru. Ka ukkaanfamee ji'a lama dura fudhatame hooggansi siyaasaa mootummaati. Geggeessitoota ugguraman keessaayyuu sabaan Amaaraa ka ta'e hin jiru. Sabummaa isaaniin osoo hin taane hooggansaa fi hojjettoota mootummaa waan tahaniif ukkaanfaman. Gidaamiin ji'oota lama tahuuf harka hidhattoota abaa'oo waboo jala ture amma to'annoo mootummaa jala jira. Amma hojiin misoomaa fi daldalaa karaa nagaan geggeeffamaa jira. Tibbana aanaa Gidaamitti qofa barattoonni 1,000 ol qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa fudhataniiru. Eegii oduun awwaalcha jumlaa kun dhagahamee paartileen siyaasaa Kaakizeemaaf Abiin ajjecha lammiilee nagaa erga'uu dhaabbachuu qabaa jechuun balaaleffatan. Abiin ajjechaan jumlaa Qeelem Wallaggaa aanaa Gidaamii keessa geggeeffame saba Amaaraa irratti kan xiyyeeffate jechuun ibsa baase. Ajjecha kan keessatti hooggansi mootummaa gareen qooda qabaa jechuun Abiin ibsa baaseen himate. Izeeman gamisaatiin mootummaa nageen lammiilee isaa eegsisuu fi itti gaafatamummaa isaa haalan baachuu dhabuurra kan ka'e ajjechaan akkasii irra deebiin raawwataa jechuun ibsuun isaa DW'n gabaase. Haaluma wal fakkaatuun Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasan oduu Gidaamitti namoonni ajjeefamanii jumlaan awwaalaman jedhu sobtaa'uu afgaafii isatti waliin godhan irratti dubbate. Ajjecha jumlaa kan raawwachuun kan himatame waraanni bilisummaa Oromoo gochichuu akkatee jira.
Dubbi himaan idil addunyaa wobboo oda darbii gocha dhaabni isaanii raawwatee jedham kana oduu sobaa miidiyaaleen mootummaa tamsaasan jechuun Twitter isaanii irratti barreesse. Dhaggeeffattootni amma oduu gaggabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan adda bilisummaa Oromoo dhaabii bulchaa jiru hidhamtootaa fi maatii hidhamtoota hiraarsuu akka dhaabu ibsa baaseen gaafate. Jarmiyaan hooganoonni isaa hedduun sababoota adda addaan manidhaa kee jiran kuniin ibsa baas keessatti dhaabni badhaadhinaa dhaabii bulchaa jiru addaatti miseensotaa fi deeggartoota baa'oo hiraarsuu jabeessetti fuufee jechuun koomate. Caasaan nageen PP hooganootaa fi miseensota baa'oo seera laan hidhuuni manneen hidhaa keessatti adeemseera tokko malee daraaraa jira jedha. Patriarkiin amantaa Ortodoksii Eertiraa waggoota 10 oliin manhidhaa kajal ture Abuuna Antooniyoos du'aan boqochuu isaanii hime. Lallaba wangeela kutaa Kaaba Ameerikaatti miseensa kataan lubna olaanaa Gabriel Mikaa'el Yohaannes BBC Takimetti dureen amantaa kuniin kalee du'aan boqote. Ugandaan ga'ee walitti bu'iinsa Democratic Republic Congo keessatti qabdii jedhamee fi $325 miliyoona akka faltuu gaafatama. Mani murtii akka idil addunyaa Ugandaan bar 1998 akkuma 2003 akka hunbii bira weerareetti dambiiwwan addunyaa cabsitee jedhe. Ugandaan naannoo baha DRCtti bakki tuuri jedhamtuutti du'aatii namoota 10,000 akkuma 15 ta'aniif sabab taatee jedhan. Wayitaa muddamni daangaa Yuukireenii fi Raashiyaa irratti yaaddoo ta'ee jiru kanaatti Raashiyaan Beelaruus waliin shakkal waraanaa guyyoota 10 gochuuf Cold War booda kun yeroo jalqaba kan Raashiyaan bobbii guddaa kana biyyattiitti ergite. Ameerikaan shakkalii waraana kun muddam dhimma Yuukireen irratti jiru ka hammeessuu jette. Haalli hidhamtoonni manneen hidhaa Saudi Arabiyaa keessa jiran guyyaan hammaachaa deemaa jedhan. Hidhamtoonni kunneen haal hama keessa jiraachuu dhaabbilee mirga namoomaa hedduun ibsaa turan. Haa ta'u malee jijjiiramee argame hin jiru. Umar Muhammad kaman hidhaa Al-Shumaisi magaal Jiddaa keessa jiru namoonni hedduun dhukkubsatanii jiranii jedha. Namni fuulli isaa manni foon irraa dhumee qunca'ee yoo dhukkubsate dawaan hin jiru. Maaliif amma dhukkuba adda addaa jira amma dhukkuba kana yoo dhukkubsate namni ilmi namaa kun foon ofooqeetuma kalaas bishaan qaqqabataa fuula kanarraan dhufuun dhibbatti jira manidhaa guutumaan guutuu keessatti. Nu jira amma namni dhukkubsatan amma harka dhibbarraa wallaahi laziin nama hedduu ciciisaa jira amma dimmeen hin jiru har'a hulaa tumnee kunoo nama meeqa ciciisa bishaan irra gurre kana ciciisaa jira. Maaniin dhukkubsatan? Warri ijoolleen tun maaniin dhukkubsatti? Dhukkubni kun kaan amma dhukkuba tokko jira ka qaama nama nyaatu tokko dhukkuba hasaasiyyaa jennaan agartee dhukkuba hasaasiyyaati amma wanni faca'ee jiru ilma namaa miidhaa hedduurra geessaa jiru kaan hanqinuma nyaatati amma. Hidhamtoonni man hidhaa Riyaad akkanuma rakkoo hamtuu keessa jiraachuu himan. Dhiyeenya kana namni tokko isaan bira dhukkubsatee dhiigdiddiguu Shariif Abdulmaalik nutti hima. Dhiyeenya kana guyyaa sadi dura jechuudha. Iddoo nuun dura balbala kutaa nutti aanu kana keessa. Kutaa san keessatti mucaan dhukkubsatee dhiiga tookefatee jechuudha. Balbala amma jirru kana kan hundumaa kanarra gabbaatanii isa dhiiga tookefataa ture san ijoolleen viidiyoo waraabdee feesbuukii fi gara tiktookiitiin maxxansaa turte jirra. Mucaa ammoo yeroo san baasan alatti laafaa baasan jiraatuun baay'inee siree yookiin wasaasaarra fuudhan yookiin ammoo ergasi dhufanii guyyaa lafa asirii poolisiin nama 100 geessu ijoolletti seentee abalu warra maqaan akkaawuntiin feesbuukii isaanii maqaa isaaniitiin jiru jirra laayivii waraabee fi tiktookii irratti waraabeessan maqaa yaamtee achirraa fuutee cafeetee kutaa nama 200 guutuu cafaqanii akka malee miidhanii ijoollee kaarabaa jechuudha ifa elektirikiidha baatirii elektirikii hundeetti ibsaa ulee elektirikiitiin rukutanii tumanii asii fuudhanii namoota 3 feesbuuka isaaniirra maxxansiisan kuchiisan. Hagaarraa bakki geessanis hin dhaga'amne. Dhiyeenya kana aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa Saudi Arabiyaa daawwatanii turanii eegi isaan dhufanii uuma isaanii jijjiiramanii. Aangaa'onni mootummaa Itoophiyaa namni dhufe marsaa intarneetii irra numa garra malee bakki dhufan hin beekne magaalaa Riyaad dhufan ja'a. Bakki isaan dhufaniif wanti isaan dhufaniif wanti nuti irra jiru nutti cime amma ergasi wanti furmaata argate tokko jiru.
Murtii dhuga sanyii dubartii magaalaa Naqamtee dhalattee guddattee biyya Ingilaandii keessatti kilab saayikilii hawaasummaa Pelsol Social Cycling Club jedhamu keessatti hirmaachaa turte. Amma gara biyyaatti deebi'uun manneen barnoota lama keessa shamarran 13 calaaluun kilab saayikilii shamarranii hundeessite. Kan dabalatee hojii tololtummaa hojjechaa akka jirtu BBC'tti himte. Akkamitti UK keessatti ispoortii saayikilii jalqabdee fi maaliif biyyaatti akka deebite Habtaamuu Xibaabuutti himuu jalqabde. Saayikilii kanan itti eegale maatiin koo keessaa saayikilii baay'ee kan jaallatan jiru. Isaanumaan ni ilaale jedhee naan takka deemee al lammaffaa saayikilii qabadhee ba'e achi booddee isaanis kilabiidhaan hammatamanii gatii turanii fi maaliif immoo kilabiidhaan hiyyaaltuu shaakalee gaariidha muuxannoodhaaf gaariidha jennaan immoo gara waggaa 5 dura kilabiidhaan hammataniin jalqabee jechuudha. Yoom gara biyyaa deebitan? Waggaa tokko asitti hin deebi'e akka biyyaatti maaliif hirmaannaan dubartootaa achittis hamma gahaa miti. Kanarratti dabalatee immoo namni gurraacha Afrikaas ta'ee badaa gara saayikilii kanarra hin jiranii baay'een namaa kan jiru gara fiigichadha. Kanaaf jennee gaafa nani biyya dhufes yaaduma kana qabadheen dhufee biyya kootti immoo maalan gochuu danda'a isa jedhuun jechuudha. Ispoortii saayikilii akka magaalaa Naqamteetti yookaan akka naannoo Oromiyaatti maal fakkaata keessattuu gama dubartootaatiin waan jedhu maal taajjabdan sin? Egaa magaalaa Naqamtee biyya dhaloota kootiis beeka. Kanaan duras saayikiliidhaan ijoollee durbaa shamarranis badaa hin argine ammas immoo jijjiiramaa hin argine dhugaa dubbachuudhaaf haalli jirus ijoollee dhiiraatiif mijata malee ijoollee durbaafiti. Kanarratti dabalatee haalli karaa keenyaas baay'een sodaachisa. Lammaffaa immoo saayikilii mayyuu argachuudhaaf kiraayiidhaan yoo ta'e malee namni dhuunfaadhaan qabaatee oofuudhaanis hin rakkisa. Akka biyyoota gara biraa fakkeenyaaf Baardaariin naqee ilaaleera. Hawaasaas akkasumas karaa kaaba kanaa ilaaleera. Baay'ee sochiin hirmaannaan dubartootaa shamarranis baay'ee bareedaadha. Guyyaan illee kennamee fi guyyaa sanbataa irratti namni makiinaa oofuullee dhiisee karaan banamee saayikiliin akka isaan oofanii hin godhama. Kara kana akka Naqamtee duwwaatti otoo hin taane akka Oromiyaattis baay'ee hirmaannaan hin jiru kana hubadhe. Kilabni isin hundeessitan kuni maqaa qaba maal jettanii moggaastanii sana booda immoo adeemsi isaa maal fakkaata ture? Maqaan isaa kilabii saayikilii shamarranii jenneerra. Kan hundeessine 2021 irratti. Kilabiin kun eessa akka ga'u yaadni keessan yookaan mul'anni keessan? Kilabiin kun kananii yaaduu gara fuulduraatti egaa ijoolleen shamarran kun dandeettii saayikiliidhaan duwwaallee otoo hin taane haala barumsa isaaniitiin naa'umsa isaaniitiin akka ijoollee fakkeenya ta'an hin barbaada. Inni lammaffaa kana keessas immoo darbanii piroofeeshinaalii warra saayikilii oofuu barbaadanii fi biyyattis ta'ee Oromiyaas bakka bu'anii Itoophiyaas Afrikaas bakka bu'anii akka isaan maqaa nu dhoofsisan yaada. Ogummaa barattee baayookeemistiriin waggoota baay'ee qorannoon hojjechaa turte ka dubbattu murtiin piroojeektii kilab saayikilii dubartoota magaalaa Naqamteetti hundeessiteef gargaarsi maallaqaa fi haamilee biturtee UK irraa argachuu himte. Gara fuuldura garuu bulchiinsa magaalaa waliin hojjechaa akka jirtu ibsiti. Dhaggeeffattootni sagantaan irra aganuma waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgal kanaa foon sareerra bulee sarumaan nyaata. Hiikan isa maanii kooment keessan nu beeksisa. Sagantaa kan qopheesse Biraanuu Gammachuu gam teknikaatiin Deemis Basaaru keessaniif dhiyeessan asli galgalooti akborisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebanaa hangafammaan dhan bulaa.